ابو وانتي دا جايز مالتا تنسى مزملي وليد وليك عن سواقي سفرك يجرنا نجري آتي هلولي نتسقباي ما في لو لني لي رابر تقول له نيسا يبارينا رامبان أنكنا جم نما هودي والله إتي أمنا جرتي أمنا عوبسي قويمي إيه أمتا نمتيج بالبلا فور عبتو جرا مجاتي أكاس كتاي أكنا نمتيج إنكنو مجاتي إندي درايو نمتيج جانر بالبلا فور عبتا جرا مجاتي بالبلا أبدا لقى مالين مجاتي نمتيج أبدا إنكنو ولا جل قبي أجمان نمتيج جرا باي قدي باي على تقدر تو إيمانين كاباميني ده باي على تقدر نمتي جاجا فوجرا كوي نمتي سيدنا باي على مجدد أنا كالشيزو هدني ترقاقا اللي ولي على أولين سيرين نمتي جاجا فوجرا ترقاقا مجدد أنا جسيد كاني أكتب بيجين جدنا ترقاقا بين نمتي مزمن نمتي رد ولا أما نمتي مكينة قالي تجي في سابي دمي لو سما جيبي هاي يلا مجدد ما جرتي قوي maaliif hin jarjarre mana keessa ta'uu na godhu mujatti obsi ati obsi itti waan dubbatini inuma jaddisi oo erga baata jira fagaatu itti namichi ol deebi'e fagaatu jira mee ati ta'e sirra deebi'e namichi anatu si geessa naan jedhe ooti badde shooraatti hin dawwale naan jedhe anas si geessa iddoo san naan jedhe ati deemu fi keetiin inni sin geessini moogaa dura muzamirratti deemi ati makiinaa haartu kana muzambil Jala baatee jirta? Abang Muzammil namicha radda wali mee namichi makiinaa Ani mujatti mana jarjartee maa baatiin jedhaa bar. Muzammil baheeraas keessa hin jiru joo. Ila kun Muzammila jira ol deebis dhageeffatu arafaat isitti ma namichi kan sakkaaraamidha argaan jirtaniis na raqee dhuggee Yaa asaa namichi waan Rabbi haasa'u beeku. yaa makiinaa deem yoo makiinaa taate. Makiinaa isa taateen barri kaan. Mijiyyoo duuba erga gibbii keessaa baatee jiraatti laf daddafii deem. Yaa makiina namichi jala deemaa jira maal taatan sila namichi jala deemaa jira. Duuba jira. konkolaataa adii deema akkas isee Konkolaataa adii kun kana seeni kana Seeni Muzammiliidhi. seeni deemi Makiinaan isa ta'uu beektanii. Isaa gaadisa dura qoy. makiina adiidha seen Makiinaan adiin takkaa lama miti obsaamee addana baafattu. Ara taargaa laalii dura taargaa laalii. konkolaataa adiidha isa namichatti kan hin dubbifna namicha radda hin dubbifna itti kenni namicha kan hin dubbifna. Nu garsiisi. us jedhaasi warree Yaa seenaa Rabbii yaa obsaamee. Riguntuu haala hina. aboo haadha teessan kalaa jal'isaa namicha yoo kiyyatee yaana dubbisa yaa mudir kuustu namichatti kenni dhaqi Center. Wanti kallif. yaa mudir طيب هذا انتو seeni deemi deem seeni Muzammil qofti naa dubbatu callisaa ba'a Allah. seeni yalla isuma isaa deem kiyya namichi Seeni isaa aboo muna makiinaan adiin isa. seeni Qaalisii tokko wajjin hin jira ijoollee isaa wajjin isa. ijoollee wajji jiraa deem Oo inan baanetti maa. seeni sim jedhi hudduu ta'e yaa Itti kan isinti. itti kan silki itti kan أكو كلم هذا. يعني في طريق لك yaa اسمع Qoftu obsi. والله ما عاد ولا مثل خوات إنها ثاني وأنا بيكون ما لا ثاني. سوجا اويا namicha asii jiraati Namichi isaa garuu dura baraa kasi. اسمعنا Namicha waliin radda waliin Muzammilatti. Namicha irratti hin dawwalfise. Kuma kana dawwaletu jarri haasaanuu. Asiin hin baay'ee isa ta'uu dhiisa. Namicha wajjin haasa'aa callisaa. Itti dawwali isa ta'uu baraati. Itti dawwali abbaan tokko. Itti dawwalaa jira obsi. Isa rifatinatti isa namichi isaa dhiis. Namichi isaa. Baruu ijoollee waliin Dura isa deema ta'uu baraani. Asitti hin bu'aati. Dafaanatti maa. Qaalichi isaa. Qoftuu tasgabbaay lubbuu isuma dhabaqqa tasgabbaay ishii. Isa ta'uu baraa dura irratti dawwala. اسمع انت بغبيشه انت بغبيشه اخرج اتكلم إيه. ايوه انا اروح بيشه ما في خوف هذا ايش فيك انت ما تجوع ما تكلم أسكت. انا سواق انا ما يصير حرمه خلاص انا اشيل بنت معي
مزمل الو سليم يا رفاتي تسقبا خلاص انا اشيل هذا. خلاص فوق جري بدو اوكي يلا شكرا اوكي شكرا ما قصدي لا حول ولا قوة يا مو بي الدنبا فتوقي ونو namichi muzammili naasaara sagale dhagaan jirtanis bakka fuudhamteerti alhamdulillah jedhaa hundi keessanooyyuu. Thank you so much. Wallahi ka haati faatee faa biraan deemin jettan kun bar hin dhugee bar namichi agartanii isin sakkaraamidha. Nama sakkaree akkanuma laaltanii beeytanii namichi duraa dhugee kanarraa fuudhee deemin jennee bar anin itti wacin jedheeni bar. Isa miti ka tuttu wacuu dhise barri irratti tumuu dhise barri gachuufee barri ganna irratti cufee naaniin barri tume inni gusan bilina keessa dha ture miseen jira isa tuttu yuu altaasaa ture anin beekun karaarra Bakka alhamdulillah yaa rabbi galata kee jecha siifin qabu am bicha hin beekoni maakii koo giiftii galatoomaa ishii oromoo koo hin jaalladha. rakkoon qabu amma laa tasgabbaa'ii waa tokko ayyaayyaamnu bakka isheen itti buutu. Oromoo koo naa Iddoo buusaa deemaa jirta quuftuu maal taate quuftuu karaa deemaa jirtaa bar. quuftuu jaalladha wallahi naa jiraadha Beektutti waan takka ta'ini umrii malee biyyaa bayyee mudannoo hundatame galatoomaa ishii isiniin jaalladha. Amma ishee godha usme muzamil dawwali me muzamil dawwali me lama maayiki sagaleen jennee dhagahamu. quuftuu sodaattee akkana taati minaamin akkasiin hin jenne hin booyin ishii. yaa muzammil haa dhufu qoy haa dhufu. لا والله انا مجوما نقول اوفيو علي بري شوف علي بري بان او مساتي قرار زنجر قرا انا دوك في جمال ما كنا انا بر ارجين تري دور Ayyaan yaani amma Mauka lokeeshin kan erge roza miyo sibirati abusan. قالوا ما شي يروم Muzammil meeti jedhana muzammil meeti. qoy muzammil galchaa kun Qoy deebi'ee qoy dhufee kunaa qoy. Okay, muzamiliti erge ga mauka sibirati abusu. gaayis takka takkaan haasawame wacaa jirraa bara Muzammil lookeshiinii adda namicha addaan baafattee isaa. Muzamiliti erge. Abboo Muhammadiin kunillee maaluma haasayaa oola. Meeqoo yaa Addaan jira baafattee muzammil. namichi kiyya. Okay kalas bakka. Mee alhamdulillah jedha yeroo tokko. Alhamdulillah rabbil alamin. Bakka dhumachee bara amma miiciyyoo bira buutu lokeeshin erganiif yaami Maammed Bayaan. Gitee awwaa malee waa Roza siniif biratti waan abuutu. hin beekuuf bicha anjicha siniif hin qabu galatooma warri sa'aatii keessan gubdanii hanga yoonaa as turtan maakii keessattuu jecha siif hin qabu dhugaa rabbii siin jedha giiftii keenya bicha baga waaqayyo si gargaare haadhoo koo baga rabbiin lubbuu kee baraare waan kamiyyuu wanti kamirra wanti caalu lubbuu namaati sii galee osmee atillee muzammil atillee hundi keessan galata guddaa nu biraa qabdu dhugaa rabbii. Galateeffadhaa hundi keessan. Ammallee Hundi keessan muzammiliin fooloo naa taasisaa bagzaabeer. Muzammiliin fooloo taasisaa galatoominuu jedhaani. Fooloo hin barbaadu namticha. quuftuu lookeshiinii kee cufattuuti. دران زال امتي ديفا من الراتا ايشي قلبي نمن دكو ابسونو جبادا ديفا من الراتا ازين جالدا No rakkoon qabuuti kasanii dhiisitti nu waluma komataa oolla. Quuftuu waluma komataa oolla. Lookeshiinii kee cufi ishii amma lookeshiinii kee mataa gadi cufeeti. Cofe muzamil location rozan sitti ergite. Rakkoon roozan naan ergine rakkoon qabu. Roozan naa ergitu bakka inni jedhe haa geessu namtichi. Namtichi immoo Kunuran amma eegaa jirtu rozani sirratti argitu. rakkoon qabu narratti haa ergitu. Namtichi kaan ergeef nama maatii wajji deema. Nama gartee waan waan deemuuf namni akkanaa safar kana ofiitti illee buusee bakka mijataa namaa geessu illee hin danda'a. Ammas Ijoollee hojii jira itti maatii wajji jira kun namichi jaartii No isaa namichi maanoo. Quuftuun onlaayinii irraa baatee jechuudha silkii ishii cuccufuu qabdi ishii lookeeshinaan hin deemama waan ta'eefu quuftuu onlaayinii kanarraa ba'ii silkii kee cuccufi waan an akka waasaa Ajibaan dandanii abshira. Lookeshiinii bicha lookeshiinii cufadhu ati. Ayyee amma akkam gootanii شوفا walaala keenya qoy dhiifama roozaa yaamaati lokeeshina roozaa ergitu shi Lookashina muzamilitti ergite fi lookashina bakka ati jirtu akka sitti haabidu mushaawarri kun. Maakii quuftuu siim kaardii baatteerta siim kaardii yoo qabaatteerta ta'e siim kaardii keessa baattii gadi tole
Gati baasiti maaliif innaan Maal jedhu? isaanin Kaarri gara iqaamaa jiraatu si Wanti bakka siin jettu waa keessa. iqaamaa jiraatu yoo darri si cabu. Muzammil irratti ergatu WhatsAppidhaan. Aboo Maama muyti fudhadhume maama baya muyti godhadhume muyti godhadhume. Mee Muzammil irraa Muyti godhadhume kuuftu ati shari'aa kee kana shari'aa ta'e tana namni sii bite araba moo ofii keetii dhuunfatti bitatte moo araba sii bite iqaamaa jiraatin. Iqaamaa kootiin naa bitan. Alas, Boka cabti silki ilkaanin nyaatu darbi. silkii dafii keessaa baasi. Iqaamaa isiitiin bitanii miti maa. Amma laala. Shabakaa namicharraa si yaa'idhaniiti namichi si yaa'idu shari'aa ta'e ilkaanin nyaatu darbi. No kaayya akkasumatti keessa baasi. Jarmaa kana rafanii. waan ofittiin qabamti. Keessa baaftee yoo Bakka jaayizaan si qabuu hin danda'amu. Eeyyaka. Darbi shari'aa cabsii darbe Aboo namtichallee hin qabsiisinaan dubbiin sassalinaa keessa teettanii baasi jennee misiimii baaftee haa darbitu mijattiin. Yoo jedhee baran. rakkoodha. Keessa baasi jedhani. Baasi ilkaanin ala darbi. Siimii keessaa baaftee yoo baaftee yoo galteen illee dhaga yaada faatee jaayizaan hin qaban bakka isiin geettu hundatti cabsi achumatti darbi ofirra gadi lafatti. Lubbu siimii cabsi. Namichi shabakaa si yaa'idu namicharraa shabakaa naa hidhi jedhiin namicha gaafa duuti ati immoo siimii baasii keessaa cabsi darbi. Wannoon biraa qabda kan ittiin Yoo baasu isin biddan namichaan irraa fuudhiin qabamtaa jedhaan namtichi darbe biraa dheessa. Namichatti ni mine. Qoy tasgabbaa ishii hin baasti qoy. Quuftu elaa tiktookii kee cufadhu yeroo tokko siimii kee keessaa baasi gatiiti shabakaa naa hidhii jedhiin narratti dhume shabakaa naa hidhii jedhiin ammuma dafi. Muzammilituutti magaalcha ta'e deema. Waan ittiin bal'ifne waan ittiin bal'ifne silkiin koo parsantii shanitti galteetti cufuudha. Bakka cufiiti bayi bakka isaanuma wajjin deemi siimii kee caccabsi gati bakka kalas waan biraan jiru. namitti gaafadhu namicha gaafadhu yookiin namitti siimii kiyya keessaa baasuu barbaada. Adii deemu qaban. Mee umuutii qabadhaa namichatti haa kennitu akkasumatti silaa boo maayyitan rabbii keessan sodaadha. Namichatti kennime. الو أنا زلمة حبيبي اسمع هلا في إبرة حق جوال عندك؟ والله ما فيه يا رجال ليش؟ علشان يبغى أطلع شريعة هذا. طلع ولا شريعة عندك هذا. قريب بيت اسمع شوف كيف طريقة ثانية عندك إبرة ولا لا؟ اسمع انت ما في والله يبرى خلنا نشوف مكان هنا ولا Muzammil. Mucattiin Bas- warri ni rafaa haga asma- ganamaa asma. sitti hin ka'anii jetteemi. Hin rafan jetteemi. Elaa qoy ishee yeroo انا tokko فين ودي أنا أرسل لك موقع فين ودي أنت موجود بيش أنا أرسل لك موقع ما في مشكلة. Muzammil yeroo tokko dubbadhu quuftu gurra kee irraa gutichaa kaawwatteertaa quuftu ميه Lakkoo ofirra kan qabu ilaala. gutichaa gurra irratti kaawwattee yoo jiraatte Jarcha amma kana mana nan barbaadamu. Mana keessa jirti na isa iddoo sana keessanitti cufaadha akkatti bananii seenan hin qaban. ganama laallama lookeeshiniin ganama laallama bakka ati jirtu sana siimiin kee bakka ati geessetu qabamanni gurra kee irraa yoo gutichaa qabaatte gutichaa kee baafadhuuti gutichaan hin baasa gutichaa gurra irratti saasirra jiru kana gurra irraa yoo qabaatte gutichaan hin baasa. Banuu dide. Furdaadha banuu dide. Banuu dide furdaadha banuu dide. No qas garmalee furdaadha gutichaadhaan koo hin baasa nama gutichaadhaan maan hin fayyadama waan gurra kan gurratti kaawwatu. yaa suuta jeeti tasgabbaa'ee alhamdulillah amma baatee jirta lookeeshina biraallee erginee bakka buututti illee siif hoona suuta jeeti yaaliime samoota qaalichi neeta si aayidu Kola parsantii afuritti galte silkiin koo guyyuu cufaadha. Maaliin banaga? No silkiin bar. Maayik lookeeshina usmeetti ergeetan jira roozaa biratti buusamiyyo lookeeshina sitti ergen jira usme. usmeen immoo wanti irratti argu muzayyan muzammilitti argu muzammil immoo Mee warri kun isii kafiilaa gaafattanii Maal jettaa rafaadha? warri kun isii kafiilaa gaafattanii Hin gaafanne gaafadha. Quuftu ati araba kafiila kee jala jirta moo barraa jirta? La jaruma biree ramadee. Kafiila jala jirtaa fire?
Reef barraa jirtettanii du'uma Laaki mana isa duraati ani biiroo biyyaatti si dawalanaan bar mana baheen biraa badeenaan jetteen. Jarri kun gaafa nageessan jechuun nama bakkee bahee waraqatumaan hin dalaga mana kanas jechuu barbaadeetin bar waraqatumaan hin dalaga mana kanas jechuu barbaadeetin bakkee badeetu hin taane waraqatumaan poolisummaan naqashe iddoo san. Poolisii si galchee iddoo san. Mana sanatti poolisiin dhufee na fuudhe gaafa dhufee na fuudhe waraqata hin qabaan kan iqaamaa kootii irraa kaffalee namicha achii na fuudhe ani immoo kan iqaamaa ofii kootii kaffalee namicha achii dhufee bakka na nagashe ofii isaatii. Okay iqaamaa ofii hojjisiifattee jechuudha birrii keetiin. Maal beeka dheengadde garuu gaafa intini birrii bajaa kan iqaamaa inni harkaa fuudhan haaromsuu ta'e hin beeku. Ofii hojjetatte haa malee. Naan biiroo asitti si dawala naan achi badeen jira naan jettee naan achi baddeertiyyuu hin jedheenan. Amma siimii kee keessaa baasi lubbuu siimiidhaanii nama qabu. Siimii kee keessaa baasi. Garuu kan kooti siimiin illee antuni illee kan maa kokkootiin bitan. Ekkoo maqaa keessa naannoo lama ta'isan. Bareeddu namni gisee Warri kun kafiila kan kee ta'e taanaan quuftu laali. Siimii kan kee kana bakka ati geette lookeeshiina hordofan siigalee lookeeshiina irra hidhanii. Siigalee namni gisee badee bari. yoo kafiila kan kee ta'ani warra baasa booda kan kee hiqaamaa sii dhoofsise yoo ta'anii jechuudha. Siigalaa miti. Yoo kafiila kan kee taane rakkoon qabu. Gatii kafiila kan kee ta'anii fi siim kaardii sana bakka ati geette si hordofani. Cufaa jiraate jiraachuu baate. Amma otoo safara deemtan hin gahin ofirraa darbite irra sii wayya. Lookishiinni bakka adii qabata waan ta'eef. Ila tokkoffaa Inni deema waan banuudhaaf amma waan kafiila jala jirtuuf inni illee rakkoo irra gayaa fi wanti kana yoo kisii biiroo irra baree ka jedhu ta'a itti gaafatama waan qabuuf dirqama si ballaga. Ballagamtee wayitti jette immoo shari'aa kee kanaan hin barbaadama bakka ati buutee fi bakka shari'aa kee jirtutti lookishiinis duuka waan kana ta'eef wanti qabdu. Muzambil sagalee sitti qabaara barsii immoo eenyu tabbaatee naasaa jira. Oromoo natti qabaa jira. Shari'aa kee kana baasu kuuftu. An namicha kana ofirraa badheessi darbisiisa. Nama jeres barbaadaa rabi barii namne bar waan ittiin banan. Suuqiin hin jirtu toora Wannoo godhi suuqii wayii jirti suuqii wayii naannoo san. Karaarra deemaa jira karaa hawaa. karaan suuqii wayiitu hin jirtu. Ati masmara darbiyaa miyyoomees Obsaa mi obsaa. Tasgabbaa ijoo akkamitti darbitire? Ila dhagaa akkana jiraani. Waan guraa baasiiti. Waan guraa Dhagai. Muzammili yoo jala jiraate jetti yoo afaan arabitti hin danda'e muzammilitti miif gadhaabee gabba'ee muka wayii gabbuutee cabsattee mukuma wayiitti yoo itti suutiin ba'a wantoon waan guddaa miti. Mukuma wayii ilaaltetti waanuma akka wanna wayii. Rooza masmarallee nuti itti godha jettee jirtu sinee lookishiina kana maali muzammili ergi. Rakkoon qabu lookeeshin amma muzammil irratti erginaa lookeeshin ni qabna waan ta'eef. Mee warri guddidhaa tooftaa simiitti wanna godhan qabeettan jira tooftaan biraa jira keessaa baasuun alatti. Keessan baasun alatti. Tooftaan alaa cabsitee gatuudhaan alatti tooftaan biraan jiru. Ila amma cabsitee yoo gatte malee even jechuudha bakka itti buute amma fakkeenyaaf kaameraan naannoo sana kan mana saniis yoo ta'uu baate kaameraan naannoo sana laalama. An kanaan dura akkanatti waan na mudate waan beekuuf isin hin Ukkoon jirra. ilaalamaa barsuun ni Kaameraan safara saniin ilaalama yeroo sana taargaan namicha kanaallee hin ilaalama. Si galee? Isaanii ta'u. Na dhagaye quftu. Mucaala jechuun nuti amma lalas biratti si cinqamaa jira. Ati kun yoo si qaban si hidha mana hidhaa basabbasta jechuun baduun nama jalaa dhoorkaa mamnuu wa biyya arabaa keessatti. Namni Qeensaa baasuun dandeettu barsiin kaartiin gariin qeensaanuu ni baati bar. No qeensaan hin ba'u waan ofii akkami qeensaan baake kun uraa waan gurraatiin gora gorii baasiif ni dandeessaa lubbuu. Cuma bukkeessaa cabsaa fayyaa. Cuma bukkeessaa cabsaa fayyaa. Namichatti meeqoo namichi hin baasa ofirraa jedhe. Silkii wa cabsin silkii kan jalaan cabsin. Silkii kan jalaan cabsin. Silkiin tuqin of jala. Bakka muzammil si godhe jee obsi. Dhagaye. Namtichi silkii darbuu waan jedhe laa hin darbiniiti gartee suuta jedhaa keessaa baasaa jedheen. Tole hayyeenaan jedhe